Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota yaayyaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isin jedha. Guyyaa har'aa waan addaa tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira. Wanni qabadhee isin dhiyaadhee jiru kun jechaadha piraankiidha. Piraankiidha akkuma isin beektan jechaadha namni kun jechaadha nama isin fuuldura keessanitti illee beekamu waan ta'eef nama kana piraankii irra godhuudhaaf karaa hedduun yaalee ture. Mana kiyyatti waameeti piraankii yoo godhe mana isaatti illee naasofamuu waan hin dandeenyeef hin dadhabee jechaadha gara hundaanuu. Kanaaf guyyaa har'aa jechaadha malatti maladhee mana namaa dhufee nama isaan dubbisiisee piraankii ajaa'ibaa kana isarratti hojjechuudhaaf deema jechaadha. Yookaan lolchiisu yookaan aarsu boochisu akkana arrabsu nu arrabsu goosisuudhaaf deemna jechaadha. Innis Safwaan Muhammad maqaan isaa jechaadha. Abbaa yuutuuba Marruu Shawuu jechaadha. Waan garagaraa diraamolee garagaraa isin hojjechuudhaaf nama isin gammachiisu keessaa isa tokko jechaadha. Nama kan piraankii ofii kiyyaa bilbilee fi yookaan telefoona kiyyaa yoo bilbilee waan nallee beekuuf sagalee kiyyaallee beekuuf mana namaatti arganii uummata kana wajjin jechaadha piraankii irra hojjechuudhaaf waan deemuuf jechaadha telefoonaan. Kanaafuu hanga dhumaa akkan hordoftan gabarumaan isin gaafadha jechaadha. Amma obboleeyyan kiyya asitti qophaa'anii na eegaa jiranii isaan dhufanii akka itti mul'atan taasisaa jechaadha. Amma dhumaa akkan hordoftan kabajaadhaan isin gaafadha. Amma obboleeyyan kiyya bakka gadhiisee isaan asitti dhufanii Marruutti bilbilan jechaadha. Amma bilbiluudhaaf deema jechaadha. Rabbiin waa milkeessu kun obboleeyyan kiyya bira dhufee jira jechaadha. Isaan jaarsaa jaartiidha akkuma beekamu jechaadha. Amma bilbiluudhaaf waan deemnu waan nuun jedhu Rabbitu beeka. Qophoofnee jira waan isin jettullee qopheessee jira. Waan inni jedhullee jechaadha inni jaartii isaatiin lola jechaadha. Eessaa argatte laaptoopsi kun jedhee jechaadha. Akkasii waan isin loluuf isin akka waan bohaartuu taate isa rifachiisuudhaaf deemna jechaadha. Yoo Rabbi nu milkeessu yoo nu milkeessuu dhabaate wanni goonu jiru karaa biraatiin deemna. Kana waan ta'eef amma bilbilii. Hello. Salam alaikum. Akkam nagaa. Bilbila kanarratti bilbiltee turte bilbila kiyya eessaa argatte tibbo? Aduun kun bilbiltee turte ati dallaalamaa nama biraatu sitti bilbilee bilbila kiyyatti bilbilte. Abbaan manaa kiyya na daraaraa jira natti maa bilbilte boo? Akkam jechuun naan galle Amiira eessaa maal jechuu keeti boo? Ani Moonaaliizaadha abbaa manaa kiyyaaf garuu bilbiluu hin qabdu ati dallaalamoo bilbila kiyyaan namni armaan durallee sitti bilbiluu danda'a maal natti bilbilte abboo? Aboo agartee ni beektaa kana armaan dura bilbilame siin jedha bari. Ani poolisa maaliif abbaa manaa kiyyaaf poolisa maaliif ana nama nan dararsiisi? Maal maa salaama jettaree nama darartee uummata jeeqxe? Hordoftoota keenya cufaa jira. Ammallee ittuma deddeebisina. Hello, maanatti bilbiltati bara anaaf si jidduu hariiroon jiru maali? Ansi bilbileen beeku. Hiriyoonni keellee yoo asiin dura naa bilbilan siin jechaa jira maanatti cufta bu'aan lubbuuf sitti bilbile bara. Hello. Hello. Salam alaikum. Hey, what? Hey, what? Raji? Hai. Maqaan koo ibsaadhaan.
Ibsaa kamiirree ibsaadha. Ibsaadhaati akkamii telefoona kana jaartii namaa bilbilteetiin akka waan akkanaa hojjetati abbaa feetis haa taatu. Jaartuma namaa sanattumaa jaartimtii sanattu maaliif lakkoofsa kee kanaan bilbilteetiin hin eegate qiima jaartii namaa beekti maaliif jaartii namaa bilbilte. An dubbiin fedhuuti hariiroo fi hariiroon CPC jidduu jiru maali tanuma sirraa fedha waan biraa sirraa fedha. Wal jaalannaan afaan Oromootii miti hiree duuba tanuma sirraa fedha yoonuyyuu. Bakkuma jirtu qofa. Bakkuma jirtu qofa naa himanatu waraana kee qabadheetiin si dhufa. Achumaan na eega ammas si dhufa. Achumaan na eegi siin jedha achumas si dhufa. Ani qoftu si gaa maal godha boo. Jaalachuun isin keessan qofa kana amanti dubbiin qabdu duuba. Dhufaan jira boo Rooshaan eessa jirta? Isinlee siif deetiin dhufa jaalala wajjin qabaate. Boo afaan Oromootiin wal jaalannaa jaalalleettii yaa jedhee bakka. Aboo eessatti si beekan? Mana dubbisanii san beeku eessatti isa beeku wallaahi san beeku. Laa eessa jirte egaa jaalallee taate siif deetu maal dhufa kabajumaa mana keetti mana keenyatti nani. Khalaas bakkuma jirtu qofa naa hime isuma illee qabeetu maal siif fide manuma keetti siif fide. Ani ibsaadha siin jedhee bara. Dukkanaalee ta'u iftuma siif fideetiin hin dhufa isin iftuudha taate jaalatte tuni iftuudha isii atanuma jaalatte siif fidee dhufa adda bakkuma jirtu natti himeti. Jaartii namaa jaalatteetiin kala baraanki fi jinni beekaa boo jaartii xiyyaarratti ani fi siif fideetiin dhufa jaalalleetiin iftee hojjettaami. Osoo si beekee biraanki sirriitti hojjedha barnaa beekan irratti biraanki hojjetani. Obboleessa kee. Dhugaa rabbi siyaasa jira barati maa dubbii lama laaqin kaati jaalalleetii yaa koon naan jettee bara. Dhugaa rabbi siin jedhee baran. Akkamitti dhaga'u jirtaan afaan Oromootiin barate isii ka biraan kana irratti hojjetaa jiru jaalalleetii yaa maarroo. Bara kanaa isin jedhaan amma tana marka isin baate gaafate jaalatin harkaa baate isii fiduu jiraan. Siifin fide bakkuma jirtu qofa natti himati. Hello. Salam alaikum. Akkam abbo?
Lakki Al-Usmaanii miti mucaan ijaarsa ollaa wayitii nama akka wallolu argee. Hello. An nama wallolu wayii argeeti addaan qabeeti amma naguma buusuuf olla dhufee. Laa bilbilumaanii buusa dhagaga. Hello. Hello. Argateera mucaa. Badaadha kiyyaan. Na arganii maaf akka biraan keenya ture. Hello. Suuraa walloo ta'e nama daa'ima argaa. Hello. Nama daa'imallee qabu fakkaata. Kun kaama bilbila Usmaanii mitillee wallaahi Usmaanii miti. No ijoollee lakkoofsuma kan kee keessatti argitee jennaan mucaan hin jarjaraa si hin jarjaraa akkasitti wallolanii. Nama nagaa fakkaata haasofni ati dhugaa akka nama daa'imallee jaartii ni qabda. Gara toomii si'ii fi mucayyoo ammaa tana jidduu hariiroon takka hin jirtuumi ta dhugaa rabbii san. Tama dhugaa maaliif dubbiin tantee takkatti himtu waa tolchitillee waa diidillee hariiroon takka jidduu teessan lamaa wata kan jiraniimi. Istaayitu lafaa kaatanii dhaabuus nama keessatti arginanii jallisanii waan takka nama mucaa wata kan beeku. Ati hariiroo takka jidduu teessan lamaan hin jiranii mucattii tanan beektuumi. Yaa abboo akkuma namaatti taasisaa jira na wajjin. Amma hariiroo wata takka jidduu kennan jiru jetteemi. Ya Allah tole. Dubartii jecha walloluun illee hin ta'u. Maarre hin taphatta nama taphattu eenyu siin jedhan mee? An dhugaa dubbanne afaan nama kenna dubbatta. Wallahi billahi funyaan qabadheen jiru wallahi. Dura laali jaartii isaa mucatu jaartii ofii harkatti telefoona keessatti lakkoofsa kee argeeti naan yoo dubartii wayiillee bilbiltee fi jiraatte maaltu beeka akkasi maaltu beeka namni dogomboreellee gara biraa bilbiluufillee haa ta'u hin beekne kun dogongoraan ta'e namni wallole atillee jaartii qabaachoo akka qabduuf akka hariiroon jidduu teessan hin jirre beekame nagama buusuudha malee kuni namni waan ati hin taane tokko sin maxxansu tokko hin jiru beekta. Zergatte garaa zergadhu barbaade. Abbo akkam safwaanii kenna dhiifama kaa wallahi si aarsinille yaa keessi aarsinille isaa
ها Nu arrabsa. والله galatoomii ani ijoollee yoo lakkoo sakiyyaan si bilbileen hin beekta jedheeti ijoollee biraa barbaadadhee gara siinsi dhufe akkasi piraankii si goonee galatoomii ulfaadhu obboleessa kiyya akka ati qulqulluu taatellee hin beeknu beekaatumaan karamantaan karama si dhufnuun dhabnee beekta. Akkasi piraankii sirra wajjannee kun ibsaadhaa tuun ammoo jaartii isaati. Inni warra beektu si Muhammad illee ni beekanii. Akkasi piraankii sirra wajjannee galatoomii baay'ee ulfaadhu. Viidiyoo kana gadhiisamu gadi dhiisu. Viidiyoo piraankii si godhe kun si aarseera gadhiisamu gadi dhiisu. Yalla tole obboleessa kiyya. Tole galatoomii ulfaadhu ati nama kabajaatii nama waan akkana jala illee kan deemne hin beeka. Ulfaadhu amma warra piraankii sirra dalaga hunda isaaniitiin wal baradhu kun. Tole dubbisiin. Ayo. Safuan kayaknya kan. Lah, semua tu akawan akan serai hojjete ti anaati miti dhiifama ani aboo nama koy nama dinqisiifadhu fi nama kabaja qabu fi dhiise jennaan laa nama dinqisiifataniif nama kabaja qaban piraankii godhannaan jedhe. Kalas kaasaa keessatti soo si mufachiifne dhiifama nurraa ta'e baay'ee si deemsi godhe. Akkasii bayyaa ta'e yoo. Hordoftoota yaa'yaa hoppiitiif fi hordoftoota keetiif illee dhaamsa dhaamtuu qabaatte fi waan ansi mufachiise illee koomikii illee waan himachuu qabaatte jechaadha sirriitti. Dhugaa. Dhugaa. Aywa yalla galatoomii ulfaadhu akka viidiyoo kanallee gadhiisuuf illee waan na eeyyamteef anis si mufachiisuuf illee dhiifama si gaafadha garuu piraankiidha hiriyyaa ofii jalqabumaayyuu piraankii jechaan rifachiisaniiti rifannoon sun soba akka ta'e itti agarsiisuudha. Yalla na ulfaadhu galatoomii.